Soddomii shan moota lafa maanooti. Intaaso. Zamaanuu qancaraa daadhii shaarii namoonni ni beekaa fuula keessa laalame. Wallahi qancoroomina qabu zamaan ijoollee. Cimee jira zamaanuu. Soddomii shan ni ta'u amma zamaanoon. Waay zamaanuu laala. Soddomii shan ni ta'u. Shammal. No, soddomii. Silla me fadheenna waan umriin kutee seete miyyoo. Ay zamaanuu gurri dabaasee bare nama guddaa fakkaate. Sawa. Zamaan kutee afur fa'aa kutee shan fa'aa magana. Qalaawu. Erga bal'aafeega. Egaa maal ta'e? Erga bal'aafeega malee umrii miti gasaa. Ay boo gaafaati badhaasoo ati faan gaafa re'ee hidhattoon tirkishaa mitiin. Eeysaan. Gaafaati kaptara keessa re'ee hidhattu. Ana gaafa sanni dalagadha. An zamaanuu. Anaaf Amiroo adda baasi gaafa. Oh zamaanuu gayoomii beekamee taafade. Ijoollee jimaa jala dhufa machaara wasalaa qabee har'aa miti beeki gaafsan siboo zamanni sun gaafa kaaseen kadii martuu Milikata. kaasee kadii martuu dura. Baguma isarra guddaa ta'uu miti aman. Footoo teetiin baasichaa langisee karaa tan miira keessa galee. Footoo baasuu maaltu fide muudii akkanaa bari Footoo teetiin baasan. Footoo ati amma kudhan dura amma irratti qaadaaret. Wallahi. Footoo ati amma kudhan dura amma xiqqaadha. Ani hin argineef wallahi rabbina argu. No na koon qabu waan akka muudii akkanaa naarraa malu garuu. Hin irraa marnu saa. Ay maar akkamiin beektaa itti gaafa injimaan nu cabsa. Alla qaamidhaa inni waqaariin. Garuu Sijamar ati. Biyya laba afar ya labaatan. Akkam gaa. Amiroo waan hiriyaatti yoo godhu deemtanii jaabar qancaraan. Hiriyaatti Kamal boo Amiroon na tumuun turre. Baay'inaan jaabar. Ulee karas eeggatee Amiroo. Sodaa isaatiif karaa jijjiiradhee deemuun turreen. Amata 25 jaasaas jala taa'e. Diidamii saddeeti baduu. Abbaa Mahamad Gari, someone has told you. Malee. Ukkamatti. Meeqaati? Himi amma diidamii saddeeti an jee. Kunis himee. No one saw me. Wallahi. Wallahi. I'm just counting guess God. Maybe dhiyootana dumbii fa'aa wajjin birthday library kabajuun ture. Ay. Ina garasa. Nasiiba kabajjee guyyaa lalatu akkam beek. Awoo zamaanoon birthday hunda kabajinaan jaanii qoflaantee moolidaa fi birthday. Biyya booda haree teetis ta'uuf. Ay aboo waan gootamu isimmoo zamaanuu si kharaabane badhaasa dina birthday kabajanne asirratti. Baddoommoo. Eega. Badhaasoo moolida kabajete osoon zamaanuu moolida kabajete jooni didee birthday dajee kabajete. Eessa beekanni gaafa wanni dhalatee barinni. Eessa gaa. Baroota dhalatee bar. Lakkii bu'aan isaa bakka ni beekan hundi warri as jira jiranii googilii yoo goote dilcoorraa stiil ni jira faayilli kiyya saayiba. Dilcoorraa maal boo. Sammaraatee seentee dhiisi gawaan. Yasee sammi yaadate Kaaramillee dhalatte. Kaaramillee kittibaatiin godhu dhaqe saayiba. Maal kittibaatii daboo achi dhalattee jaani. Warri kisaa ta'ee beeku ni jiraan. Anna baasa akka wantattuu wanni tas jawammaan manguddoo hojjees giseen deemu sanumaa ijoollee hojjetu. Ay wanta kan dhaammasaan dhaammachuu barbaadaan. Nasiiba himachuutu jiru baaruu. Laal warra ijoollee nasiiba himate tana hojii akka nandoon ana birthday kiyya dhiyaatee jira. Jeetti amata dhufu baay'ee takkaa guyyaa takkaati. Agasii haftee kan kabajjamu. Tanaafuu ijoollee nasiiba kabajette tana wajjin dandeenye umrii diyyee. Haga jiraatte moo amma haga jiraatte moo haga seefee kabajju deemtu. Diddamii sadii. Awurraa gabbisa. Saayyoonnaa illee raajuu. Ammoo eegale. Amma 23. No, like diidamii sadii tan garagalchi 32 ta'a. Allah inawwar. Wanni guddaa wanni Awoo tiijee dafee naqeen tiijee daftee naqeen. Callaa. Callaa. Gaafaati muuziqaa irratti viidiyoo kana daleedu san yaasuu diidamii sadii hin taane. Warri silaalaa guddate. An by the way isin taphachiisuuf malee umrii kiyya kan dhugaa isiniif immoo. Hai nama GVC dhalaalamu tureetu. Wallahi an kan dhugaatiin isinii akkanatti himanitti jechuudha. Akkan ammas mazgabarraa argetti jechuudha. Gaafa abaawoon baatee chaaptara cabsitee sanni beeku. Qoy gaasiifin himaa yoomin himi. No. Safaraa diggati. Safaraa diggati. Wayii kan isaanii kun ni tolaa bira. Waan akkanaati miti. Gaafni nan dhaladhe.
Umriin teetu lubbuu si guraartee baratilleen dubbadhu ree. Timtuu hima haa. Gaafa sa'aan abaluu faadhalee tokko jaa'ee. Sanboota isaa. Maaliif isaa hacarraa isaan akka inni isaa? Yalla yaadni duran dalan Dabarsii use. Yaadachuutti hin jiru barru caayisinii usuu diideen irraa. Hangaati yaadattuu duba namni miiccataa mucaa Waa dagachuun tunu umriidhaa bara. Aboomee usaa dhaggeeffadha amma gaafa badhaasoo kaaseta fa'aa zooru magaalaa keessa deemee ni yaadadhaani. Kaaseta Usmaayyuu Muusaati moo akkana kana irraa bitanii milikkataafuu badeen fide jaani. Guyyaa sanii nan inni sanumaa ijoollummaadhaan nama biizinasa wanni gurguru ture. Yaa. Uut hindii ijoo tokko fa'a. Yaa zabana saniin dhaladhe gaafsa magaalaa teenya san isaa kaaseta san fide milikkata kaaseta san abbaan kiyya sarraa fide galgala sanii nan dhaladhe. Aboo gaafuma nan ijoolleetu boo. Aasoti viidiyoo irratti leedii sammuu callaa. Aboon akka jibaan baddee isaan beektaa zamaanoo. Harkatte. Wanta akka ejersaa san. Machaara mana qayyaa qabdaa. Mana qayyaa qaba callaanu machaaraadha gaafa san ijoolli. Isaan qaba bonaa qabasiisame mana qayyaa. Mana qayyaa qaba machaara. Mana qayyaa wani isaan qabaatan dura. An bareeffan cufee barsaa'e. Ayituu amma fiildii teetii miti waan dalagu ni beekta. Mana qayyaa qaba namni qafaa qayyata guyyaa. Callaa guyyatti namni qayyata sa? An sibiran dalagaa maalitti hin beeku. An kiyya moderni bar saamunaa baasii fi qayyallee addan beeku wayni baduu kiyyaa qobar zabaaroo. Kana diyaana saabunaa diyaanaadhaan tirii nyaataa dhiqu ture barhu. Kana faadhaatu. Mana qayyaa baddoo qabaa maaruun hunuudhaan. Namni sin beeku dhufee gaa. Maaruu barsuun kasan boodaati. Anaa irraa bite. Ka moderni ta'e saamunaa baas faadha sun. Ka callaa bar ka lafa qotan sanii mi? Maal baas jettesi? Ka lafa qotan irra ta'an sanii. Ka lafa qotan irra ta'an erbo ka callaa. Aboos mee maal baas jee? Maal baas jettesi? Zamaanoo gaafa olii sanni. Aboo maanuu sin isin boosin. Gaafa olii sanni beektaa gaafa zeetii diimtuu namaatti dhiisanii bituu dhiisan tokko. Ormii isaaf danqura amma dubbadha. Aboo sin tapha maa jijjiirtan badhaasaan maal baas hin qaba jee? Amma ganda dubbisee jeebsaan. Amma ganda dubbisee. Ni jettamu hin jettu waan reefu jette. Onoo ibsaan dhufe os ibsa. Aboo gaafa gasa dhufee saayiba kiyya ati abbaa milkii toji saayiba. Hiriyaa abbaa milkii. Abbaa milkii moo? Haqa rakkisi. Siifi abbaan milkii saayiban turre. Abbaa milkii kanaan maqaa kana sii baasan an jabbaan. Allahu akbar. Nama miisee taatee fiitu maqaa kan si baase. Filmii Shaarukii fi Salmaanii duutee dhalatte. Lakki abbaa milkiitu maqaa kana maqaa ibsaadha. Maqaa kiyya baasa. Zamaanoo karan arjuun jechuu keeti. Karan arjuun yaddi. Qoy gaa milkii. Arraa addunyaa biroo akka woomaree fetu sanjii. Ibsaa fi abbaan kee hiree saayibuma saayibaan. Saayiba. Halas kaa ibsaa maa kiyya baali rabshaadha turuudhaaf. Ibsaa maal? Qoy badhaasa. Namni ijoollee ta'e nama guddaa saayibuu hin danda'u qoy waan kana naa deebisi. Laa hin jiru saayiba kiyya wayi miidiyaarra wal baranii sharri lafaa hojii guddate. Awwaatillee kubbaan ansii dhiite fudhadhuugaa. Siifi calla nuu saayibaa mi baddoo kaasirra daa'ima. Duuba inni guddifachana fudhateera. Amma fakkeenyaaf abbaa ishiitu saayiba jechuun kuni akkamitti abbaa kiyyaaf abbaa ishiitu saayiba malee miyyooti wayi wallaalte abbaa kiyyaaf abbaa keetu saayiba siin jee yaa miyyoo. Miyyoo jettiin baasin. Milkii bakka kabajaa isaatiif xiqqaaddu. Bakka Amma ganta gaafadhee dhufeewu baatii amma jirru tana godhumte baatii itti turratti 22 seentaan aan jala. Wallahi. 22 teenya kana. Callaa bakka wajjuma kabajadhaa gaafaatti. Callaa hojii kabajadhaa bakka. Akkame? Callaan baraan ibsaan hiriyaa dhiyaa. Haati ibsaa bar nama guddaa bar moodela xiqqatti yeran. Tillik ሰው በትንሽ ሞዴል Atoo. Ay nama abbaa milkiitii hojii saayibaatu. Barfarraa usne zamaanoo faatu sanirra ijoollee nuun jaanuti. Abbaa milkii rabbi ramataa godhuuti fi abbaa milkii irraa goraati ammaan tana umriitii yoo barbaachistan ani dhugatti akka dhugatti wallaahi 28 daffaleetiin jiran. Wallaahi zamaanoo warri miidiyaa kana gubbarratti nu daffareen warra kophee suufaatti baas meedaa dhaqu siin geessan.
Maali aadaa hojjefatee. Hamzu Majide eenyuuf deemta? Maqaan dhoytu? Dhiisii haa nu gubadheen dhiisii haa. Hamza. Isaan ijoollee beekama. Hamzaa jiitiif deemaa barinni. Munoo gaalaal. Kuttee anis harmana torbaatama. Laa isaatu achi deema qofoo suufaatti isaatu dirree dhufa. Amma mistara baasee kana. Munoo laalga. Naajjee badhaasoo jee. Yaami yooti gaafate dhalattuun beekaa maal godhe akkatti afaan dheera. Munoo. Himtuu maal qaba isa? Ibsaa maal qaba umriin? Way. Nuti obboleeyyan akka ibsaa irraa nuuf yoo itti irraa siin buunu. Zamaanu ati amma 28 finjoo deemtaati rabbii sun sodaadhu. Eenyuun? Ati. Ganda kiyya gaafattee dhuftee deemtee? Mee ati mee wallaahi kakadhu 28 gadi naan jeeme zamaanu. Ayyoon ka'ee fena jeemne. Yoo ati duuraan 40. Lakni. Akkatti lubbuu oolchisa. Amma lubbuu hambisee jechuun nama tokko. Insilaa galata qabda amma. Waan ijaan si argee. Ani gaafa zamaanoon faani diraamaa faa dalagan gaafa ammas caalaa falleen diraamaa dalagan jechuudha. Diraamaa keenya ilaalaa raftabii sitti saraffisan akka joonii as paapaa. Lakki namni guddaan diraamaa ilaalu hin hojii. Okay. Inni barga nama guddaa goowwat abbaa bamaa. Gaafa sanii miti gaafa televizyiina shilingii ilaalan isin. Nama guddaa ta'e akka ijoolleetiif jiru. Lakki nama guddaa ta'eeti miti. Gaafa amma zamaanoon faan wanni godhan sani televizyiina shilingii ilaalan sadduu jenatti mimeeti gaafa sana akkasii miti isin. Gaafa jettaa isa waan hamataa furii. Zamaanoon laalladhee miidiyaa eegale naan jiiga. Akka ajaa'ibatti. Ay. Kiyyaan kun. Boo. Haa ibsaa bar'ati. Ani dubbadhu jeetin si sattare malee. Gaafa ati dinnichaa galamsoo fiddu. Hammoonan. Amma qoreen na seete kiyyaa. Ati qishaa bar. Amma kana rameete gaa. Amma kana rameete dalagaa maaratti seente. Lammaan amma kana rameete. Maaliif kana raama? Zamaanoo dhiisi gaa waan hin taane qalbii hin taane. Sawa kanuma na fakkaatu haase. No. Aboo ibsaa gaafaati. Dabbo shaayii nyaatu alalan dhaabbatee si laala. Amma ati dhugaa. No, zammee dhiisi. No, zammee dhiisi gaa dhiisi zammee. Ni jira qorichaan kaasi. Qoricha malee Dinichaan ni hunjuru qoricha irraa dhufa malee hammoo dinichaan ni hunjuru zammee dhiisi. Ni jira horuutti Oy amma dubbii naaf zamaanoo dabaaf. Zamaanoo gaafa mallas kana keessa masaraa timirtii osoo hin ta'in beektaati. Maal timirtii? Maara timirtiin beekon yaadii kana keessa maashoo fudhatanii halkan qaraan. Hin beekon. Jiba zamaanoo wallaahi hin beeku jebe. Wallaahi hin beeku. Sadduu jebee taati. Nuti guyyaa qaraan nu bira zaa'eef. Haa guyyaa qaraan. Bakka isin martuu narra ijoollee wajjin haasa'u jira nagaa. Akee bakka humna ibsaan. Akka abbaa keenya nu gorfatu inni yoo balleessin. Malee maashoo qabattee nuti namni maashoo qabatee uuduu deemna beena. Haalli maal definition? Bakka adiisaa gammaa akka himee huno narra ijoollee Isa hodee waan biraa isaa bakka dhiisaa waan kana jijjiira umurii bira deema. Hin jijjiiru callaa. Masarata timirtii fa'aa maalitti beekan? Yaa zamaanoo teetumaa baaluu kun so'aatoo waan hin qaltu baaftee jaanii dabadhu. akkas ilaal itti himee callaa. Anjoolleen biyyattii nanqaanyeessa baddoo fa'aa nanqaanyeessa ijoolleen. Ijoolleen akkamitti sirraa qaanfatanii akkamitti si akkatti akka nama ijoolleef godhu kan akkamitti nama guddaa siin jaan. Zamanni maa shonqara isan sun dargii keessaa jaar. Ani isatti yaadu keessa dhageenye yaadu keessa eenyu dhageemee noo isin hundi warra yaadigi. Waan callaan ni haa qarabdiima. Ani yaadigi booda. Ayyee dhalootaa biyyi. Kan ne barruuti miidiyaa kana gubbataale yaa'u. Arumaan ijaan si argee. Aboo waan hin taane hin kijibinaa gaa wallaahi lazim. Laa ibsaa keenya. Qoy ijoollummaa osoo hin ta'in zabana yaadi qofaa miti zabanuma ammaa kana zabana dargii sana osoo hin ta'in zabana yaadi kana ummaan tiyya tokkoffaa baatee ona yaadaddan. Baalti jira beektaa ibsa. Lakki maybe akka aanatti ol dhabi malee akkuma dhugatti nu bira amma zabanni halkan baratan san halkan roondii qofaa la biru nu biratti. Guyya baratan yoo ta'es gaafni halkan baratan zabana dargiiti masala timirtii iyaan san
Barlaal masarata timirtii san jaaniituma guyyaa baratan ibsa. Bakka mucaan kun mootummaa tokko katee ibsaan. Mootummaa tokko irraanfatee jira. Amma ibsaa dhiisaa amma waan biraatti taphannaa ibsaan tuqiname. Maal isaati? Ati maachi qaqqabde see ibsarra? Ibsaan tuqamnaan ta'e isaa baareen beeka. Maal tiyyabaa aboo waan tiyyabaatullee umrii tiyyatti hin qaanfadhu ani nama guddaadha isinirrallee guddaadha. Galatoomi. Galatoomi abba. Aboo zabana umriin akka dhalatte dhiirtii akka dhalatte umriif xiqqeessitu subhaanallah. Hai kalau udah dikasih. Walaamu. Mulki ta'e fudhannee midhiisi gaafa ta'e dabre. Ati kudha saddeetii ministeera ganaadhaa fi foo eega guddatte amma tokko. Anti yang dua jiren berbahasa tanah warqa dalota jirin figin. Allah warqa dalota khabraa qabdi dhugur was jira. Amma aku mah garam sotin daladde warqa jirin kanin. Oh, As dira warno warga betul simeo. Awani yaadadha zamaanuu duraan namni dhukkube kumanaa kamarraa isaaf fiigee waa namaa bita. Hooskii irraa akkatti. Afan daladha. Kun gaafa mana maangoo qaboor. Hedduun dalagu ture gaafsan. Ni hedduu tattaafattaate hedduu fadhiidoo jabduu takka akkatti walii gafa fiide. Rakkoo warri karaa keessanii hin dhibamu. Wallaahi mucaa hedduu tattaafatteer. Silaa tattaafadhe. Badhaasoo dhufee jaaketetti miicataa shawara keetise. Ahon ganda keessatti guddaddeer saahibu. Warri carqii guddadde warra koobeeta zamaan. Ganda keessatti. Laawwan oolaa. Ganda keessatti guddadde. Gandaa fi ganda dambeetanii. Ayi. Boo gandaan kalli dhufe usu badhaasu. Ahoo ganda duboo. Barbeela zeetii. Barmee. Zamano. Nadi wan jere gefadu. Amu soddo mishani zamano mega. Afartama tahun ol bakka gitu. Duuba nadii zamaanoo guddiseer nadii. Nadi ijoolleen biyyaana sattartii keessatti tariin. Nadii rakkoo qabu nadiin inni afurtama illee ta'e irraa fakkaata nadiin. Irraa fakkaata. Ciraa qaba mudura. Ay maal taate Qamar Yusuf hojii anguraagaruu tureera. Baandii takka keessa turanii nadii fi zamaanoo tokko koo taate. Ay nama amma kudha saddeet aartii keessa ture nadii. Maal haasawee? Ana amma taafuru karaa aartii kan hin dhufe. Amma ijoollee shigireedhaan mudhiin cicciraatan umrii isaanii beekuun ni ulfaata. Haa margaa zamaanoo niqqisaatiin ijaa'ina shan wadanii. Niqqisaatiin akka seesseerti. Har'a osoo haatu waan biraa fiddee. Gaafa ijoollee malee kan na dhungatte faajaan. Amiiroon tokko akkasiin na gube amiiroo fi callaan. Akkasii isaan lachuu. Hayi niqqisaatiin ijaa'ina amansiisan. 43. Onola. Ayyaadi zabana keenya zamaan odoor kadhanii beetaa miyyakka. Gubaan hin jiru. Gubaan hin jiru. Ciraan hin jiru. Hayi. Nuti zabana silittaalee dhalan. Maal taate? Akka waan baadiyyee dhalachuun haraamaa tokko gootanii nuti ijoollee baadiyyaa. Baadiyyee dhalachuu haraamaa miti. Amma amiiroon fakkeenyaaf shilingii gurguddoo qaba gararraa. Amma ijoolleen baadiyyaa hundi ni qabdi waan san maaliif manni akamaa irraa fagoo waan ta'eef. Nama hunda qabu namni irra guddaan nama qabu. So kanaafuu wanti kun amma akka waan ijoollee baadiyyaa waan san qabaachuutti akka isaan itti tashamaqqaqan fa'aa godhuuf yaaluu jirtanii. No akkas akka yaaddan barbaanneeti miti nuti akka dhugatti. Sitti hin dhagaamin. Sitti hin dhagaamin. No nutti dhagaamee osoo hin ta'in. Nuti baadiyyaa kan itti boolleessi. Zamaan bar manni hakimaa akka laafutti wal'aanu bar. Idibsa. Egaa tumbar amma callafa warra zabana sheeguu beeti. Warri kirikaan lafaa ka'ee faan isin hojii hiriyaa akkasii jaan nama dhagaamare. Eega. Nadi waan jedhe geeffadha naafi baddoon hiriyaadha. Eenyu jaa? Eenyu hojii? Nadi naafi baddoon hiriyaadha. Aboo? Dhiqaatee amma? Intaan. Eesaan hiriyaadha naafi nadiin? Isaa jaangatu anaafi baddoon hiriyaadha. Beekaafi. Aboo warra na qamaasisee na mirqaansee barre isaatti ijee na amansiiseera fudhadhee. Karaa shaakkirtanii niqisaati siin jaanii. Warra niqisaati. Erga guddatte wanni erga guddatte hiriyaadha gaa. Ergaati guddatte. Erga guddatte. Eega wal baranii hiriyaa ta'an saahiba. Guddatanii. Eenyu? Nadii fi baddoon. Warra nan cararii. Haa garuu diskaawuntii akkamisa black market moo jetteen black friday. Haa zamaanoo barga inuuma bar galata qabadeera. Warra ati faan carariidhaan irraa dhabamsiiftee fixxefaatu siin hiriyaa ta'a akkam ilaalta zamaanoo.
Selada bamte? xiqqoo. Ibsaa galchaa kun Barnoota oolaa. soddomii shanii. Ibsa guddaa daba. Zamaano. Oh. Obrii namni timeer. Sanib kutte? Yaa nara. Gurraacha. Ni turtere kirkiri wal karkiri tani. Ay gurraacha. Alex taayee jaar. Zamaanoon kamisa isara guddaa kaatee deema malee kofoon kaatu nan jedhe wantan. Yoo mi'eessa inni. Amali ba mucaan kun ABT ko fasa. Wallahi ibsaanii fakkaatee zamaanoo ijoollee akkasii. Akkanumatti gisee yaadaanuu yaadu. Nama guddate qofoo kaate. Warree gaafa dheena qabatu subee kun dhufee gaasaa. Abar natti maneera. Ammas maal godhaan jeen. Ammallee qabasni isaa karaa gararraa kana nyaadhamaadhaa naan jee. Maaltu nyaatee jennaan afaanin nyaataa naan jee. Aboo garagalcha. Mucaa kamisa garagalcha kan. Gisee gama tokko turay. Afaanin nyaataa. Zamaanoo waa qabasa nyaatta koo gaafa sanatti. Akkasuma Waan hojii kan fadu